isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessaan of qabuu keessaan obsaan danda'uu keessaan nama Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisaa. Waa'ee obsaan dubbadha. Obsa. Obsi jireenya kiristiyaanummaa keenyatti baay'ee wanta barbaachisaadha. Barattiitu yerootiitu qilleensa nuti keessa jirrutu waan nama dubbadhu kana barbaachisa. Namni obsa hin qabne yeroo kana keessa hammam akka ta'u maal akka ta'u garamitti akka deemu tilmaamuun nama rakkisu. Obsi tokko key of life edeniika furtuu jireenyaa furtuudha. Namni kan furmaata argachuu danda'u yoo obse. Roomee boqonnaa 12 irratti rakkina maal godhaa jedhe? Obsaa jedhe. Obsi barbaachiftuu akka taate. Namni jarjaree haala keessa jiru keessaati ariifatee waan biraatti akka hin dabarreef. Obsaasin rakkina keessa jedhe Phaawulos. Obsaa jedhe. Namoonni tokko utuma duuti dhuftee isaa ittiin dhiyaatin ariifatanii andu'eeraa jedhe. Haala gubaa keessa dhaabatan sana damdamachuu dadhabaniitu du'a ganaa biyya biraa jirtu fidanii mandara isaanii geessisiisu. Rakkoo guddaan dhukkuba isa ta'u baay'ina qormaata jireenya keessa jiranis haa ta'u maal ta'uu dadhabaniiti. Obsuu dadhabaniitu andu'eeraan badeeraan cabeera garuu fooniif lubbuu wal keessa jira. Utuu wal keessa jiranii kafananii saaxinii keessa of kaa'u. Namni obsa garaadhaa hin qabne isuma karoora jireenyaa Waaqayyo irratti isaaf isee jiru xaxatee ciiseetu andu'aan jira sirrata. Jireenya keenya keessatti obsi baay'ee barbaachiftuudha. Isa kan biraa obsi karaa ittiin saksesii taanudha. Karaa ittiin milkoofnudha. Karaa ittiin baay'ee jabaannudha. Kutaa kana keessatti Phexros yommuu ergaasaa waa'ee obsaatiif dubbatu jalqabu barratti beekumsa keessaan of qabaa jedhe. Beekumsa keessaan of qabu. Of qabuu keessaan immoo obsaan danda'u jedhe. Namni al tokko utuu beeku utuu waan tokko gochuu beeku hin dubbanne hin jira. Namichichi of qabaa jechuudha. Of qabaa jechuudha. Sababni isaa iyyuu garaasaa keessa obsatu jira waan ta'eef. Namni obsa qabu dubbannaattis deemsattis waan hundumaattis jarjaraa miti. Namni obsa qabu. Obsa jechuun maal jechuudha? Sirumti isaa iyyuu obsa jechuun wantoota muraasa tuttuqeen kaasa. Asuma kutaa kanarraa gaafa ilaal of qabuutu keessa jira. Namni obsaan of qabaan of qabuutu keessatti argama. Of qabu inni kan biraan of mo'u obsumti mataansaa of mo'u obsumti mataansaa of bitu obsumti mataansaa of qusachuu obsumti mataansaa fooniif hafuura ofii eeggachuudha. Obsa jechuun maal jechuudha jennee yoo dubbannee of qabu of qusachuu of bitu of mo'u fooniif hafuura eeggachuudhaan wal qabata. Namoonni tokko jalqabbii isaanii galgala se'aniitu akka waan jireenya xumuraa jiranitti fakkaateetu sarara obsaa gadhiisanii biyya biraatti qajeelu. Lafa biraatti qajeelu. Jireenya guddaa isaan dura jiru mata duree xixiqqaa irratti dhufanii of ajjeesu. Lafa dheeraa of fuulduratti dhiisaniitu diinqatti of miidhu. Obsaan namni socho'u akkuma sila jedhe key of life'idhaan jedhe. Akkuma kana immoo isa ittiin dhaalluudhas hin dhaalchisas. Namni obsa of keessaa qabu cufaa kamiyyuu dhaqee banachuu danda'a. Namni obsa of keessaa qabu lafa sodaatu kamiyyuu dhaaluu danda'a. Banadheen dhaala jedhaa waan lamaan kana.
Jala dubbadhaa ofirratti banadheen dhaalaa'edha. Keessumaa bara kana qilleensi garaagaraa shufufee biyya bakkeedha biyya keessaa nuti akka mandaraatti haasofna miti. We are internationalized. Gaafan akkasiniin jedhu namoonni mul'ata qabna jedhanii biyya kana keessatti hojii hojjetan waa'ee mandara tokko waa'ee ganda tokko doontaan waan addunyaalessaa ilaaluu qabna. Sarkaa addunyaatti yaaddoo ta'a wanti dhufaa jiru baay'eensaa kiristiyaanummaa si harcaasisanii manatti si deebisu. Amma garuu kan barbaachisu obsa. Namni obsa qabu biyya eessa lixadee lafa laallatu keessa dhaabatee kolfa. Namni obsa qabu eessa abbaa koo naqa jedhee garatti goruu dhabee yaadda'u. Akkatti jiraatu beekaa garatti deemu beekaa waan hojjetu beekaa raafamaan ta'u markabisa. Harka kee ol kaasi. Waaqayyo anaaf siif obsa nuuf kennu. Ilaamee haadhoku jarjartee ganaa miilla butachuuf utuu jirtu. Ganaa lafa dheereffachuuf utuu jirtu. Ganaa jireenyi guddaan utuu si hafeeru. Jarjartee diinqatti of hin ajjeesin. Arraba ollaatiin of hin ajjeesin. Arraba warra gadaa isaaniin of hin ajjeesin. Waaqayyo obsatti waa mara keessa dhaabatan siif kennu. Meesiya sadii obsa jedhame. Jedha obsa jedha dabala. Waaqayyo isa siif kennu. Namni obsu carraa warri kaleessa isa dhiitan, warri kaleessa isa kabalan, warri kaleessa isa ceephaan argachuu hin dandeenyetti ba'an jedhe. Yoo hin obsitate warri har'a gadi si ilaaltu booddee akkatti si bira dhuftu dhabdiin jedhe. Karaa barbaaddee dhabdiin jedhe. Harka kee naa kenni Waaqayyo obsa kana si keessaa kaa'u. Namoonni tokko utuu waattiin hin jedhamini gumgummii meeqa gumgum. Maantu qamaa'in utaalanii akka tokko ta'u. Ani ba'aa guddaan baadde nan eele nan joore. No. Dhaabadhu. Bara baraan kan gogan. Waaqoo nama rakkisuun qabuyi. Waaqoo nama dhiphisu ana malee nagarree. Nama dhukkubsachiisu ana malee nagarree. Nama olii gaditti taphatu ana malee nagarree jedhu namoonni arraba keen balleessin dhufaa jira Yesuus. Minan obsaidha iyyaati. Jedhi wayifan jedhe nan obsaidi. Ni waldaa kee arraba shon jettu kun. Meeqa obsite mime. Nama simbirakkii obsiyee daali. Jedhatti ma wayifan jedhe. Obsa si barbaachisaa jedhi. Dhugaa utaalanii miti. Maanatti bu'amee jedhanii miti dubbii kiristiyaanummaa. Obsi waa lama dubbadde. One key life. Isa lamaffaa moo isattiin dhaalanii dhaadheera. Tokko furtuudhaan jedhe. Furtuu jechuun banumaaf kan fayyadu. Hin bana. Amma obsa qabda taanaan cufaan si biratti cufaa miti banamaadha malee. Obsa qabda taanaan. Daandii nama dideetu afaan banee si dabarsa. Obsa isaa qabda taanaan. Isa gurguddoonni qoranii dadhaban situ banee lixaa jechuudha. Ofii korraa kaaseen beeka. Fayyaan sirba miti ofii koo waan hin argee waan hin beekuuf. Inni kabiraa'u dhaaluuf nu fayyadadeera. Kanaafi barbaachisummaa obsaa waan sadii qoodeetan dubbadha. Waan sadii. Namoonni gama miidiyaa keenya Facebook, YouTube akkuma kana Telegraamiidhaan karaa adda addaan Instagraamiidhaan nu hordofaa warri jirtan, televizyina mo'aatii nu daawwachaa warri jirtan Waaqayyo baragadhee fayyaatti nama nagaddu kana keessa obsa ittiin fuula isaa dhaabatan siif haa kennu. Obsa jechuun nyaattuu of nyaachisiisanii ciniinnachuudha. Obsi nama dhukkubuu dhiisee miti ciniinnataniiti. Dubbannaa wallaalanii miti gaddeeffataniiti. Obsi haasa'uu wallaalanii miti ittifataniiti. Obsi odeessuu wallaalanii miti arraba ol dachaafataniiti. Waaqayyo garaa kanaa siif haa uumu. Malee waa namatti dhufe gadi darbatanii miti warra keenya. Inde? Waan sadii barbaachifti obsi. Tokko sajali qabaa obsi kan ishee barbaachifti. Tokko toora jireenya hafuura keenyaatti hin eegganne. Toora jireenya hafuura keenya. Amma Waaqayyoo akka nutti hin gaddineef jireenya kiristiyaanummaa keenya order godhachuudhaa fi dirqama obsa fayyadamuu qabna nuyi.
toora nu qabsiifti obsi. Sararan gadhiifnu yoo obsa qabaan dubbii Waaqayyoo kee jiran jireenya fuuraa keenyaa eegganna. Amma namoonni tokko jabbaa gadi juma gurrannaa batin Waaqayyoo cabsee si ajjeesa namoonni nama arrabsan amma tustee jirra baani maandaboo somboo namni amma na loltee dhufte jedhanii ergaa isaa dubbachuudhaan yoo baatan kan ija dura deemu namuma isaan achitti arrabsanii fadhiidha. Nagaan siniif haa ta'u. Mee obsi jedhame waa yoo jedhe. Obsi didanii darbaniiti utuu arrabsamaniiti utuu lolamanii kaayyootti nama deemsisa. Mee nan obsa jedhaa iyyaati. Jadi nan obsa jadi. Rabagaturra dinasya. Ranke birajina maket rodai. Waaqayyo obsa garaatti si aanaqu. Toora jireenya hafuuraa keenyaatti hin eegganna. Maaliin? Mee nan obsa jedhaa. Bara laga kana dhufne waldaa kana hundeessinu. Erga hundeessinee boodammoo sharaadhaan qees bal'inaa waame yaadattuni. Qorqorroon isteejii kana duwwaarra jirti isteejii ishee dalgaa kanaar 2012dha warri azirtan gaafa jalqaba dhufan qees bal'inaan gaafa dhufu waldaan kun Waaqayyoo biyya garaa garaatti akka isheen facaatu mana kootutu haadha manaa koo wajjin kadhannu nutti dubbateedhan. Waaqayyotu mucaa koo bira naa ga'e jennaan dhufe malee waan baay'eetu ture naan jedhan. Garuu hin deemta naqamteen isteejii irra dhaabatan illee naqamtee keetti yeroo meeqan dararamanii mucaa kanaanii as keessatti sitti ulfaata jedheeniin ture Waaqayyo garuu natti dubbannaan ani itti mee jedhanii dubbatan isteejii irratti. Ilaa sharaa kana ilaaltu biti ammas isheen kan addunyaatti wal daallattu jedhan yaadattu ta'e barasan sharaan laalina jedhee jaarsi. Firoottan koo qaawwa baay'ee jira wanti ittiin gadaasaan maturee baay'ee jira didee garuu obsa Waaqayyo naa kenneen jala dhaabachuurraan har'a haxinnaatu guddatu lubbuu waldaa keenyaa jirti. Wagga isa bara 2014 as deebi'anii dhufanis siqiqii wallaansoo meeqa ture chaalenjii guddaa ture bara sana nu keenaran gaaf tokko taarikuu kootu hin haasofnaa maalma goonaa waldaa keenyaan jedhe maaliif akkatti mana ijaaree gamoo ijaaree waldaa kana guddisuu dhabee rakkadhaa miidhadhaam jennaani maali isallee apostole ergama guyyaa shanittuun cabnee waggaa shanitti cabnaa jedhe. Hammammaa jechi kun nagayaan baddu guyyaa meeqattu lattuun dhalattee guyyaa shanittuun cabnee akkas jechuun maal jechuu isaati obsiidha. Ergaa wayti hin obsinee gaafa waldaan dhalattee waggaa shanitti kan akkasaa ta'u hin obsinee har'a jirra moo hin jirru? Jirra dhugaadha. Waa sadiif barbaachifti obsi jedhee naasaa tokko toora jireenya fuuraa keenyaatti hin eeggannaan jedhe. Lammaffaa daandii fi dubbii Waaqayyoo keetti nu tiksiti. Maaltu? Obsi. Sagalee Waaqayyoo malee yoo sochoonee gatii hin qabnu. Tasuma gatii hin qabnu. Sagalee Waaqayyoo jiyyoo deemne garuu milkaa'ina sana bira geenya. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keetti of ittisuuf immoo obsi dirqama jiraachuu qaba. Kan lafti bari'uu jiru dukkanni duwwaan nutti argame akka nun joonjessineef sagalee Waaqayyoo garaa keenya keessa jiraachuu qaba. Sagalee Waaqayyoo nu keessa jiraachuu qaba. Inni sadaffaa sana dubbadhee tananii gara xumuraattan fida. Isa sadaffaa fiigichaa fi dadhabbii keenya ittiin gatii fudhanna. Maaliin? Obsaan gatii nuu kennisi. Ishee gatii jennu suni gatiin beenyaa nama dadhabe tokko jechuudha. Beenyaa nama dadhabe tokko. Amma biyya lafaa kana keessatti namni hin joora, hin dafqa, hin namaa, bu'eeba waan baay'ee hojjeta. Dhumni dafqa isaatii gatii qabaachuu qaba. Cal jedhee dafqa, cal jedhee joora taanaan miningleesiidha jechuudha. Hiikan qabu jechuudha. Kanaaf gatii dadhabbii boodaa argachuudhaaf obsa qabaachuu qaba. Obsa qabaachuu qaba. Obsa. Namoota tokko namoota fiiganii argitanii utoo fiiganii nama lama sadii of duratti ilaalanii humna dhabaniitu sarara keessaa obbaasanii dhaqanii boqochuutti karaatti bu'anii wanti ta'uu hin qabu hin jiru. Hamma dhumaatti dafqanii jabaatanii waa bira ga'uun garuu hin danda'amu. Kanaaf dadhabbii joormaa dafqa keenya garas gatii guddaa waan jiruufi tigistanyaa ma'oonaan labbin warra obsan ta'uun nurra jiraata. Namni jooree dafqee waa harkatti fudhachuudhaaf hamma dhumaatti obsee dhaabata.
dhaabachuutu irra jiraata. Isaan amma kutaa kana keessatti ilaa beekumsa keessaan of qabu keessaan immoo obsaan danda'uu keessaan immoo nama waaqayyoo ta'uu keessan maal godhaa jedhe Phexros. Hamma dhumaatti namni obse taappeellaan balbala isaa dhaabatu nama waaqayyummaati jechuudha. Nama waaqayyummaa. Namni beekumsa keessaani of qabuu jedhe. Of qabuu keessaan immoo obsaan danda'uu jedhe. Obsaan danda'uu keessaan immoo nama waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisaa jedhe.